Tole OMN irraa si dubbisaa jirra ati maatii Jawaar Mohammadii yeroo kaleessa deeyxee achi turte sanitti maal argitee maal taajjabdee maal tochi ture? Kalee laaluuf dhaqeen ture. Rakkoo guddaa keessa jira inni. Nyaatas lagannaa nyaatarra jira. Nyaatas nyaatu harkeen ture kalee dhaqee hedduu nama sodaachisaa haalli keessa jiru. Hedduu gugurraachaatiillee jira. Nyaatas nyaatu bakka hedduu haatuutti dhiyaattee waan tokko dubbachuu hin dandeessu hedduu si marsanii dhaabbatu. Mee achi booda yeroonii fi achirraa karaa manatti deebitanoo mana maaltu jira maaltu ture? Manas hedduu marsanii turan gara galgalaatti sodaa guddaa keessa turre. Hedduu haala hamaa keessa jira manatti hedduu sodaachaa jira. Amma eefa baree maaltu jira ganama? Eefa baree nyaata geessulee waan jiru gaafannee turre balbalumarraa akka gabba'uu hin dandeenye nutti himanii gabbaa'us gar tokko socho'uu hin dandeessan jedhanii as darbus achi darbus akka hin dandeenyedha. Socho'uu hin dandeenyu wanta akka nyaatas geessinee gaafachuu fi haala inni keessa jiru immoo wanta akka hubannaa nuti qabnu hin jiru jechuudha. Mee yeroo achi deeyxisanitti wanni sitti dhaammate jira maal dhaammannoon isaa? Wanni inni dhaammate nuti jiraannus duunus qabsoon uummata Oromoo ibtuu bandeebtu tokkummaadhaan uf duratti deemu akka qabdudha dhaamsi inni dhaammate. Baqqalaa Garbaa maalirra jira isoo akkamitti argite? Baqqalaa Garbaa gaafa silaa nuti nyaata walumaan deemee tasa gaafa inni akkana dhufu waan chaarku kiyya gaafa harkan na baasanii ijarratti hedduu ija keessa dhaamee jira. Fuulli isaa gara ijaatiin gurraachatee itee jira. Laaluudhaaf immoo hedduu ulfaata gaafa silaa inni as dhufee haati warra isaa seentu naariyan naannoo sanii bahee asii jedhanii naariyanii laaluu hin dandeenye sanii oli akka reebameedha baqa hedduu reebamee jira fuula isaarratti ta'ee gurraachee jira. Haala gaddisiisaa keessa jira isaan hundi isaanii garuu. Galatoomeeyyee yaadannoo kan ulfaadhu. Akkam jirta nagaa? Nagaa jirra nagaa. OMN Ransi bilbilaa jira mee maatii Jawaariyaati? Maatii Jawaariyaati. Haalli amma gartee mana Jawaar jiruu fi naannoo mana Jawaar jiru kaleessa galgalarraa kaasee waraanaan kan marfamee jiruu fi waraanni paatroolii sadiitu as bulee gabbaanee waabtachuu fi galullee akka hin dandeenye waraanni kun dhorkaa jira isaa ammaan kanatti jechuudha. Haala kanaa jira. Haga qoonqoodhaan adabamuu takkatti jirra jechuudha. Amma haalli bakka sana jiru hedduu yaachisaadhaa fi hanuma yaaddoo nama keessa jirra amma. Tole mee haalli inni keessa jiru yoo inni haala akkam keessa jira wanni quba qabdu jira? Kaleessa michiyyoo erginee turre uffataa fi kanallee akka geessuuf nyaatallee akka geessuuf manarraa erginee turre michiyyoon akka dheeyxee ilaaltee dhuftetti nyaata lagadheetiin jira nyaata akka irra didee fi uffata immoo irraa fudhatee nyaatas akka nyaanneetti himee fuulli isaa immoo hedduu akka gurraachome gaddi obboleessa isaadhaa Haacaaluu Hundeessaadhaa hedduu akka itti dhagahamee fi kanumarraan immoo deebi'ee akka dhaamsawii tokkotti dhaammatetti nutti himaa jirti michoon tuni. Dhaamsiin itti dhaammate maali? Dhaamsiin itti dhaammate gaafaan biyya tanatti galu arrabbii kiyyaa fi uummata kiyyaaf dadhee akkaan galee dursee isinitti himeetiin jira. Uummanni Oromoodhaa qabsoo isaa tokkummaadhaan eeggatee akka itti fufachuu qabu akka itti dhaammatee nutti himti michoon galgala odeeffannoo gisee galgala naa kan jechuudha. Mee haala nagee sodaa keessa jirraa jettanii maatiin achi jirtanii mee dhaamsi uummataaf qabduu fi asuma wanni dabarfachuu qabu jettu yoo jiraate carraasii kannina? Ani wanni uummata Oromootiif uummata Oromoo bal'aa biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiruuf illee dhaamuu barbaadu. Bakka hayyuun keenya ukkaanfamu jirutti bakka goonni keenya du'aa jirutti uummanni Oromoodhaa hula hulatti ganaan eeggatti. Oromoo bakka jirtu dammaqii ifeegi. Dammaqee ifeeguu qofa osoo hin ta'in Oromoon gizee hunda kan ittiin du'a isaa himu qofa miti. Sa'aan du'a keenya ifii gadda keenya boo'icha qofa itti himnu dhaabbachuu qabaan jaan wal dhaggeeffannee tokkummaadhaan diina nu deemu jiru kana birraa akka cabsinuun uummata Oromootiif dhaamuu barbaadan. Galatoomee. Hayyee galatoomee. Tole
OMN irraa si dubbisaa jirraa ati maatii Jawaar Mohammadii yeroo kaleessa deeyxee achi turte sanitti maal argitee maal taajjabdee maal tochi ture? Kalee laaluuf dhaqeen ture. Rakkoo guddaa keessa jira inni. Nyaatas lagannaa nyaatarra jira. Nyaatas nyaatu harkeen ture kalee dhaqee hedduu nama sodaachisaa haalli keessa jiru. Hedduu gugurraachaatiillee jira. Nyaatas nyaatu bakka hedduu haatuutti dhiyaattee waan tokko dubbachuu hin dandeessu. Hedduu si marsanii dhaabbatu. Mee achi booda yeroonii fi asirraa karaa manatti deebitanoo mana maaltu jira? Maaltu ture? Manas hedduu marsanii turan gara galgalaatti sodaa guddaa keessa turre. Hedduu haala hamaa keessa jira. Manatti hedduu sodaachaa jira. Amma eefa baree maaltu jira ganama? Eefa baree nyaata geessulee waan jiru gaafannee turre. Balbalumarraa akka gabba'uu hin dandeenye nutti himanii. Gabbaa'us gar tokko socho'uu hin dandeessan jedhanii as darbus achi darbus akka hin dandeenyedha. Socho'uu hin dandeenyu waan takka nyaatas geessinee gaafachuu fi haala inni keessa jiru immoo waan takka hubannaa nuti qabnu jiru jechuudha. Mee yeroo achi deeyxee sanitti wanni sitti dhaammate jira? Maal dhaammannoon isaa? Wanni inni na dhaammate nuti jiraannus duunus qabsoon uummata Oromoo ibtuu ban deebitu tokkummaadhaan uf duratti deemu akka qabdudha dhaamsi inni dhaammate. Baqqalaa Garbaa maalirra jira? Isoo akkamitti argite? Baqqalaa Garbaa gaafa silaa niitiin nyaata walumaan deeyne tasa gaafa inni akkana dhufu waan chaarku kiyya gaafa harkan na baasanii ijarratti hedduu ija keessa dhaamee jira. Fuulli isaa gara ijaatiin gurraachatee itee jira. Laaluudhaaf immoo hedduu ulfaata gaafa silaa inni as dhufee haati warra isaa seentu naariyan naannoo sanii bahe asii jedhanii naariyanii laaluu hin dandeenye sanii olii. Akka reebameedha bakka hedduu reebamee jira. Fuula isaatiirratti ta'ee gurraachee jira. Haala gaddisiisaa keessa jiraannoo isaan hundi isaanii garuu. Galatoomee yaadannoo ulfaadhu. Akkam jirta nagaa? Nagaa jirraa nagaa. OMN irraan si bilbilaa jira. Mee maatii Jawaariyaati? Maatii Jawaariyaati. Haalli amma gartee mana Jawaar jiruu fi naannoo mana Jawaar jiru kaleessa galgalarraa kaasee waraanaan kan marfamee jiruu fi waraanni paatroolii sadiitu as bulee gabbaanee waabtachuu fi galullee akka hin dandeenye waraanni kun dhorkaa jira isaa ammaan kanatti jechuudha. Haala kanaa jira haga qoonqoodhaan adabamuu takkatti jirra jechuudha. Amma haalli bakka sana jiru hedduu yaachisaadhaa fi hanuma yaaddoo nama keessa jirra amma. Tole mee haalli inni keessa jiru yoo inni haala akkam keessa jira? Wanni quba qabdu jira? Kaleessa michiyyoo erginee turre uffataa fi kanallee akka geessuuf nyaatallee akka geessuuf manarraa erginee turre michiyyoon akka dheeyxee ilaaltee dhuftetti nyaata lagadheetiin jira. Nyaata akka irra didee fi uffata immoo irraa fudhatee nyaatas akka nyaanneetti himee fuulli isaa immoo hedduu akka gurraachome gaddi obboleessa isaadhaa Haacaaluu Hundeessaadhaa hedduu akka itti dhagahamee fi kanumarraan immoo deebi'ee akka dhaamsa wayii tokkotti dhaammatetti nutti himaa jirti michoon tuni. Dhaamsi itti dhaammate maal? Dhaamsi itti dhaammate gaafaan biyya tanatti galu arrabbii kiyyaa fi uummata kiyyaaf dadhee akkaan gale dursee isinitti himeetiin jira. Uummanni Oromoodhaa qabsoo isaa tokkummaadhaan eeggatee akka itti fufachuu qabu akka itti dhaammatee nutti himti michoon galgala odeeffannoo gisee galgala naa kan jechuudha. Mee haala nagee sodaa keessa jirraa jettanii maatiin achi jirtanii mee dhaamsi uummataaf qabduu fi asuma wanni dabarfachuu qabu jettu yoo jiraate carraasii kannina? Ani wanni uummata Oromootiif uummata Oromoo bal'aa biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiruuf illee dhaamuu barbaadu. Bakka hayyuun keenya ukkaanfamu jirutti bakka goonni keenya du'aa jirutti uummanni Oromoodhaa hula hulatti ganaa nu eeggatti. Oromoo bakka jirtu dammaqii ifeegi. Dammayxee ifeeguu qofa osoo hin ta'in Oromoon gizee hunda kan ittiin du'a isaa himu qofa miti. Sa'aan du'a keenya ifii gadda keenya boo'icha qofa itti himnu dhaabbachuu qabaan jaan wal dhaggeeffannee tokkummaadhaan diina nu deemu jiru kana birraa akka cabsinuun uummata Oromootiif dhaamuu barbaadan. Galatoomee ulfaadhu. Hayyee galatoomee. Tole
Tole OMN irraa si dubbisaa jirra ati maatii Jawaar Mohammadii yeroo kaleessa deeyxee achi turte sanitti maal argitee maal taajjabdee maaltu achi ture? Kalee laaluuf dhaqeen ture. Rakkoo guddaa keessa jira inni. Nyaatas lagannaa nyaatarra jira. Nyaatas nyaatu harkeen ture kalee dhaqee hedduu nama sodaachisaa haalli keessa jiru. Hedduu gurraachatillee jira. Nyaata si nyaatu bakka hedduu haatuutti dhiyaattee waan tokko dubbachuu hin dandeessu hedduu si marsanii dhaabbatu. Mee achi booda yeroonii fi asirraa karaa manatti deebitanoo mana maaltu jira maaltu ture? Manas hedduu marsanii turan gara galgalaatti sodaa guddaa keessa turre. Hedduu haala hamaa keessa jira manatti hedduu sodaachaa jira. Amma eefa baree maaltu jira ganama? Eefa baree nyaata geessulee waan jiru gaafannee turre balbaluma irraa akka gabba'uu hin dandeenye nutti himanii gabbaa'us gar tokko socho'uu hin dandeessan jedhanii as darbus achi darbus akka hin dandeenyedha. Socho'uu hin dandeenyu waan takka nyaatas geessinee gaafachuu fi haala inni keessa jiru immoo waan takka hubannaa nuti qabnu hin jiru jechuudha. Mee yeroo achi deeyxe sanitti wanni sitti dhaammate jira maal dhaammannoon isaa? Wanni inni dhaammate nuti jiraannus duunus qabsoon uummata Oromoo iftuuban deemtu tokkummaadhaan uf duratti deemu akka qabdudha dhaamsi inni dhaammate. Baqqalaa Garbaa maalirra jira isoo akkamitti argite? Baqqalaa Garbaa gaafa silaanitiin nyaata walumaan deemee tasa gaafa inni akkana dhufu waan chaarku kiyya gaafa harkannaa baasanii ijarratti hedduu ija keessa dhaamee jira. Fuulli isaa gara ijaatiin gurraachatee itee jira. Laaluudhaaf immoo hedduu ulfaata gaafa silaa inni as dhufee haati warra isaa seentu naariyan naannoo sanii bahe asii jedhanii naariyanii laaluu hin dandeenye sanii oli akka reebameedha baqa hedduu reebamee jira fuula isaati irratti ta'ee gurraachee jira. Haala gaddisiisaa keessa jiraannoo isaan hundi isaanii garuu. Galatoomeeyyee yaada nu ulfaadhu. Akkam jirta nagaa? Nagaa jirra nagaa. OMN irraan si bilbilaa jira mee maatii Jawaariyaati? Maatii Jawaariyaati. Haalli amma gartee mana Jawaar jiruu fi naannoo mana Jawaar jiru kaleessa galgalarraa kaasee waraanaan kan marfamee jiruu fi waraanni paatroolii sadiitu as bulee gabbaanee waabtachuu fi galullee akka hin dandeenye waraanni kun dhorkaa jira isaa ammaan kanatti jechuudha. Haala kanaa jira. Haga qoonqoodhaan adabamuu takkatti jirra jechuudha. Amma haalli bakka sana jiru hedduu yaachisaadhaa fi hanuma yaaddoo nama keessa jirra amma. Tole mee haalli inni keessa jiru yoo inni haala akkam keessa jira wanni quba qabdu jira? Kaleessa michiyyoo erginee turre uffataa fi kanallee akka geessuuf nyaatallee akka geessuuf manarraa erginee turre michiyyoon akka dheeyxee ilaaltee dhuftetti nyaata lagadheetiin jira. Nyaata akka irra didee fi uffata immoo irraa fudhatee nyaatas akka nyaanneetti himee fuulli isaa immoo hedduu akka gurraachome gaddi obboleessa isaadhaa Haacaaluu Hundeessaadhaa hedduu akka itti dhagahamee fi kanumarraan immoo deebi'ee akka dhaamsa wayii tokko itti dhaammatetti nutti himaa jirti michoon tuni. Dhaamsi itti dhaammate maal? Dhaamsi itti dhaammate gaafaan biyya kanatti galu arrabbii xiyyaa fi uummata xiyyaaf dadhee akkaan galee dursee isinitti himeetiin jira. Uummanni Oromoodhaa qabsoo isaa tokkummaadhaan eeggatee akka itti fufachuu qabu akka itti dhaammatee nutti himti michoon galgala odeeffannoo gisee galgala naa kan jechuudha. Mee haala nagee sodaa keessa jirraa jettanii maatiin achi jirtanii mee dhaamsi uummataaf qabduu fi asuma wanni dabarfachuu qabu jettu yoo jiraate carraasii kannina? Ani wanni uummata Oromootiif uummata Oromoo bal'aa biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiruuf illee dhaamuu barbaadu. Bakka hayyuun keenya ukkaanfamu jirutti bakka goonni keenya du'aa jirutti uummanni Oromoodhaa hula hulatti ganaa nu eeggatti. Oromoo bakka jirtu dammaqii ifeegi. Dammaqxee ifeeguu qofa osoo hin ta'in Oromoon gizee hunda kan ittiin du'a isaa himu qofa miti. Sa'aan du'a keenya ifii gadda keenya boo'icha qofa itti himnu dhaabbachuu qabaan jedhan wal dhaggeeffannee tokkummaadhaan diina nu deemu jiru kana irraa akka cabsinuun uummata Oromootiif dhaamuu barbaadan. Galatoomee. Hayyee galatoomee.